Sagalee guyyaa har'aa lammaffaa Phexros boqonnaa tokko lakkoofsa 3 fi 4. Nuyi Waaqayyo isa ulfina isaa fi humna isaa isa dinqisiisaadhaan waame beekuu bira ga'uudhaan wanta nu barbaachisu hundumaa arganneerra. Gooftaan humna waaqayyummaa isaatiin gara jireenyaatti nu geessuuf namoota Waaqayyoo nu gochuudhaafis kana hundumaa nuuf kenneera. Kennaa kanaan isin badiisa isa sababii kajeellaaf fooniitiif biyya lafaa kana keessa jiru jalaa baatanii dhagna hafuuraa isa kan Waaqayyoo hirmaattu akka taataniif abdiin gati jabeeyyiinii fi gurguddoon nuuf kennamaniiru. Ammas dhama'uu hundumaan dhamaa amantii qabdan gaarummaadhaan argisiisaa. Gaarummaa keessanis beekumsaan argisiisaa. YESUS KRISTOOS isa wajjin akka jiraannuu fi wanta nu barbaachisu hundumaayyuu akka nuuf kennu lammaffaa Phexros kuni abdii guddaa nuuf gala. YESUS KRISTOOS humna nuti ittiin jiraannudha. YESUS kun humna Waaqayyoo. Humni kun waan hundumaa keenya dha. Jireenya Waaqayyoo waliin jiraannuuf wanti nu barbaachisu nuuf kennama. Waan hundumaa qabna. Sababni isaa Yesuusiin qabna. YESUS KRISTOOS gaarummaa fi ulfina isaatiin kan isaa nu godhateera. Inni kennaa guddaa fi gurguddaa jedhamu ittiin eenyummaa Waaqayyoo fakkaachuutti nu guddisu nuuf kenneera. Kanaaf saba gidduu jiraannuuf nuti qoricha maatii keenyaaf qoricha, hiriyoota keenyaaf qoricha, waldaa keenyaaf qoricha, biyya keenyaaf qoricha. Kiristoos Yesuus isa waliin jiraachuu akka nuuf ta'utti wanta nu barbaachisu hundumaa karaa gaarummaa isaatii, karaa ulfina isaatii, karaa ayyaana isaatii nuuf kenneera. Egaa Waaqayyootti siquu keessan, dhama'uu keessanis ittuma fufaa. Utuma dhamaataniyyuu itti fufaa jedha. Amantii qabnu gaarummaadhaan argisiisuun nuuf haa ta'u. Gaarummaa keenya immoo beekumsatti geeddaruun nuuf haa ta'u. Eebbifamtaniittuu yeroo keenyaa fi Waaqayyoo nuuf haa eebbisu.